Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii masluutuuf taatamuuf keessan kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanii fi nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasumas warroota amantaa ortodoksiitiif bakka itti isin ga'ee ayyaanota ji'aa fi waggaadhaan lakkaawwame keessa bakka ayyaana cuuphaa kiristaanota yookiin cuuphaa abbaa keenya Yesuus Kiristoosin bakka isin ga'e isiniin jechuu jaalladha. Amiin. Bakka hunda keenya nutti nu ga'e. Inni akkasumas waaqayyo akka badii balleessaa keenyaa osoo hin laaliin osoo akka wallaalummaa keenyaa nu laaliin bulchee barii nu agarsiisee kan sa'aatii kanaan nu ga'e waaqayyo kan galatamu yoomiyyuu oolman isaa har'as boros taanis kan galatamu yaa ta'u isiniin jechuu jaalladha. Akkasumas bakka itti isin ga'e amiin. Bakka hunda keenya ittiin nu ga'e akkasumas saba hunda keenya bakka ittiin nu ga'e isiniin jechuu jaalladha. Akkam jirtu nagaa jirtu maatii waaqayyo hundi keessanuu ani nagaa kootan jira galata waaqayyo. Akkasumas ayyaanni cuuphaa maal fakkaata, qophiin maal fakkaata, guyyaa waazeemaa maal fakkaata isin bira bira hundi isaatiiyyuu bareedaa hundumti isaatiiyyuu ariifidha isiniin jechuu jaalladha. Bakka itti isin ga'e akkasumas immoo kan ittiin nama ga'u waaqayyo immoo kan sa'aatii kanaan nu ga'e akkatti immoo obboloonnis nu ga'u isatu eegaa isiniin jechuu jaalladha. Maatii waaqayyo hundumti keessanuyyuu isiniin jechuu jaalladha. Maatii waaqayyo hundi keessanuu waaqayyo nama biyya hambaa keessaas galee biyya keenyatti ayyaana waggaa maatii keenya wajjiniin firoottan keenya wajjiniin hollaa keenya wajjiniin dabarsus waaqayyo nu haa taasisu. Kan baranaan nu ga'es immoo egereenis nu haaloo maaliif kan nama oolchus kan nama bulchus waaqayyo tokkicha. Waaqayyo immoo waaqayyo abbaan hundaaf ayyaana nagaa keenya nuuf kennee nama biyya keenyatti galle ayyaana waggaa maatii keenya wajjiniin daa'imman keenya wajjiniin warra keenya haadha keenya abbaa keenya biyya keenya wajjiniinis dabarsuu inni nu haa taasisu isiniin jechuu jaalladha. Obboleewwan koo hundumti keessanuu kan gola madaamii keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis obboleewwan koo kan dhiiraa kan shamarranii bakka ittiin isin ga'es bakka ittiin nu ga'es hunduma keenyaniinu waaqayyo akkanuma ta'e akka badii balleessaa keenyaa osoo hin laaliin ayyaana nagaa keenya nuuf kenne nama biyya keenyatti gallee maatii keenyas ijaan argine ayyaana ji'aan lakkaawwame guyyaa ayyaana waggaa guyyaa ayyaana ji'aa maatii keenya wajjin kolfaa gammachuudhaan dabarsinu waaqayyo nu haa taasisu. Akkasumas immoo masmurii tokko waliin dhaggeeffanna. Dhiifama waliin neetworkiin asittiin hojjetuudhaaf didaa jira ta'uu.
Isifare gaman dorgol kulloni nubarsi sanduka butoni isi dugada tawaidoni isifare gaman dorgol kulloni nubarsi tawaidoni 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 akkasii seniin jedha hundumti keessaniyyuu baga ayyaana hoggaatanii akkasii seniin jechuu jaaladha hundumti keessanuu ayyaanni kan milkii kan gammachuu nuuf haa ta'u hunduma keessaniif iyyuu seniin jedha bakkaan baranaan nu ga'ee nama egereetis nu jechisiisu ammoo akka warroota biyya hambaa keessa jirru nama nagaa gammachuudhaan biyya keenyatti gallee ayyaana waggaa biyya keenyatti dabarsinu inni waaqayyo nu haa taasisu seniin jechuu jaaladha akkasumas immoo nagaa fayyaa keessan taatanii nama biyya keessanitti maatii keessan wajjiniin ayyaana dabarsitanis waaqayyo isin haa taasisu ayyaana gaarii ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u bakka balleessee jiraadhe dhiifamaa waaqayyo akka badii balleessaa kootitti dhiifama naaf haa godhu bakka itti wallaalee inni itti naaf guutu akkasumas ayyaana gaarii ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u irra deebuudhaan baga geessanii siniin jechuu jaaladha hunduma keessaniinu akkasumas haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u ayyaana gaarii ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u siniin jechuu jaaladha.